jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf gaafa jalqabaatti jechuudha nan boo'ee jechuudha. Yaa akkuma argitan san reettaa baay'ee aarsaa kaffalteetti wajjiniin aarsaa kaffalti gaaffalte yoon siniin jedhu aarsaa kaffaluun baay'ee aarsaa gochaan kaffaltu aarsaa hillinaa keetiin kaffaltu aarsaa gochaa hillinaa keetiin kaffaltu yookiin deebistuu argisiistuu akshinii ati aarsaa jaalalaa jettee argisiistu nama sana dhabuu mannaa nama sana bakka nama sanaaf karaa ifa ta'u jettee kanatti argisiistu qarshii caala jechuudha. Qarshii zimbiloo akkasitti kennitu sana caala jechuu barbaadeetanii. Egaa obboleettiin keenya kuni eessuma ishii bira tooteessee barattu eessuma ishii bira tooteessee akka tasaa bakka wal baranii waliin viidiyoo hojjetu akkasuma mana jammaramee jira. Mana inni harka qalleeyyotaaf karuma namoonni qarshii erganii jedhan harka qalleeyyota kana gargaaruudhaaf mana sana ijaaraa turan waliin ijaaraa turanii sana keessatti mucayyoon kun egaa Abrahaam jaalattee jirti. Haa ta'uyyuu malee Abrahaam miidhama qaba waan ta'eef yeroo tokko namni jireenya isaa irratti qoramuun bareedaa firoota kiyya. Qoramtee yoo jettee wanti tokko akkasumatti akka salphaatti yoo sitti kenname atis akka salphaatti qabachuu dandeessa yookiis immoo akka salphaatti ilaaltee dandeessa yaada. Dhugaa dubbachuuf ani isaan lachuurraayyuu wanta baradhe jira. Tokko wanti ishiirras kanam waan baradhe ajaa'ibsiifadhe isarraas wanta baradhe ajaa'ibsiifadhe jira jechuudha. Innis maanni ishiini obsa ishii bakka hamma kana hobsitee bakka sammuu ishiitiin ol ta'u yeroo jedhutti bakka lamin barumsa ishii addaan kuttee bakka maatii ishiin beeknee fi inni immoo ishiin hubatee fiira garuu ፍራቻ አለበት። ለምን ከዚህ በፊት የተጎዳበት ስላለ ፍራቻ ስላለ በቃ ያ የትላንትና ይመለስብኛል የሚለው እሱን ፈርቶ ነው እንጂ እሷ እንደወደደች እሷ እንዳፈቀረች ላይረዳ ቀርቶ አይደለም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ደግሞ ትዕግስት ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር ደግሞ በትዕግስት ነው በቃ እግዚአብሔር ያለ ነገር ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ማለት ነው። እኛ ስላልነን ብቻ አይደለም። ከናፉ እንስ ሚደማ ከናንዱራ አከቀቡ እኒ ሚዲያ ሳራ ሁበተኒ ጅርቱ ጓድበቹ ፊ አኒ አከተሳ ይቹዳ አከተሳ mucaan durbii kiyyaa miidiyaa kana fayyadamte jechuudha. Miidiyaa kana itti fayyadamte yoon sin jedhu karaa viidiyoon ciccittee as geessu kana jechuudha. Karaa viidiyoon ciccittee as geessu kana ergite naatti gaafa ergitu jechuun nan boo'e hedduu boo'e jechuudha. Ani mimmaa kiyya qabachuu dadhabe jechuudha gaafa ishiin jalqaba waan hundumtuu ሰሙኮ ነው ልተኤ ሁሉም ነገር በቃ ታግሽ ያለው ከአቅሜ በላይ ሆኖብኛል። በቃ ወደ ቤተሰብ ወደ ትምህርት መመለስ አለብኝ ጋፈሽን ጀቴ በቃ ገራ በሩምሰሽት ዴቢኡፍ ገራ ማቲሽት ዴቢኡፍ ጋፈ ጀቱ እስካ ጋአማ ዮና ከና ኬሰሽት ቀበዴቲ ኑቲሞ ዱበሩኒ isa baasnee dubbannu nu wayya keessa keenyatti wanti qabannu yoon siniin jedhu waan baafnee dubbachuu barbaaddu sana yoo dubbachuutii baanne obsinee gaafa jennu nama dhukkubsa jechuudha. Maalat namoonni biraa gaafan akkas jedhu gara biraatti fudhachuu dandeessu. Wanti tokko ifa tokko baastee dubbattee ifa sii ta'ee yoo jedhe malee wanta ati dubbiin ati keessa keetti qabattee bakka ifa siin taane tokko yoo ifa baastee dubbachuu baatte wantichi si dhukkubsaa jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun tigistiin ishii gaafa dhumu
bakka inni sinu bannee fi akka ishiin isa jaallattee jirtu akkasumatti akshiiniidhaan baay'ee itti argisiisaa akka turte argitanii jirtu maaliif shamarran yeroo baay'ee afaanii baastee sin jaalladha jechuu waanta akshiiniidhaan yeroo baay'ee amalli shamarranii akshiiniidhaan jechuudha kan argisiistu. Dhiironni afaanii baafatanii sin jaaladhas jechuu danda'u. Shamarran garuu akkuma amala ishiiti akshiniin nama jaallatte sana targisiisu jechuudha amalli shamarranii. Kanaaf jennaani mucaanis akka ishiin jaallatte wallaalee osoo hin ta'in miidhama waan qabuufi. Kanaafuu mucaan kunis ishiidha wallaalee osoo hin ta'in miidhama waan qabuufi Abrish kanaan dura yookiis immoo hiriyaa yookiis hiriyaa qaba jechuudha. Hiriyaa akka qabu yaa miidiyaa isaa dubbata waan ta'eef miidiyaa isaa irraa argine waan ta'eef bakka maatii ishii yookiis immoo fedha maatii isaanii miti waan ta'eef fedha maatii ishii miti waan ta'eef gargar ba'anii jiru jechuudha. Hiriyaa sana baay'ee jaallataan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka argine yookiis immoo akka deemsa isaa waliin viidiyoo irratti argine kanatti yoo ta'e nama dhukkubsaa jechuudha. Nama akkas jaallatan wajjiniin yeroo gargar ba'anii nama dhukkubsa jechuudha. Dhibee keessaa jechuudha. Kanarraan kan ka'e mucaan kunis xiqqoo kaleessa wanna kaleessa sana natti deebi'aasa jedhamuuf jecha mucaa kanaaf xiqqoo bakka kennuufi dide jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee innis akka ishiin akshiidhaan itti argisiistu wallaalee miti. Miidhama kaleessa sana natti deebi'aa hidheet irraa of eegaa ture. Iddoo kanatti wanti nuti hubannu karaa nuti miidhamuu dandeenya isinii galee tarii wanti tokko nutti dhufee wanti immoo keenya hin taane tokko immoo yoo deemu wanti bakka fedha waaqayyoo hin taane tokko yeroo deemu maaliif ta'uu dide jennee taruu tokko bakka isuma keenya hin taane keenya gochuu barbaanna jechuudha. Garuu immoo mastawaalii qabaannee jechuudha. እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ካንተ ነው ወይስ ከስጋዬ ነው የመጣ ለምንድን ነው በቃ ያንተ ፍቃድ ከሆነ ይሄ ቁም ካንተ ፍቃድ ካልሆነ ደግሞ የኔ የራሴ የሆነን ሰው ስጠኝ ብለን መጸለይና በቃ ፈጣሪያችንን መለመን አለብን። ለመሰላችሁ የሁሉም ምንጭ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም ነገር የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነውና ኑቲ ዋን ቤግኑ እንጅሩ ዋን ቤግሩ ማብጀል ቀባዋቀዩ አንተ ይፍካናው ጀና ፍሮተኪያ ሙጫን ሱኒ ጅሬኝሳ በቃ ዋን ተባዬ ቆርም ሰባዬ ደበርሴ ሪያሰ ሰነ ወጂ ወለቡ ዳፊ ኩቢ ጉዳ ደበርሴ ይቹዳ ከናው ጀና waaqayyo immoo isa keessa dhuguma dubbachuu raani mucaa sana irraa waan hin baradhee jiraate bakka ክብር ለሴት ልጅ ክብር ያለው እውነተኛ አፍቃሪ በቃ ተጎድቷል እና ከሷ መለየት ጃለሌሳ ከናን ዱራራ አደበውራ ኬሳ ባይ የሚደሜራ ይችላል ጀቾታ ናሞታ ምናምን ቶን አገይን በቃ ጃለለ ዱጋዋን ቀቡፍ ኬሳ ባይ የሚደሜራ ይችላል እና ዋቀዩሞ ኢሳኪሴ ይችላል እኔ እንደውም ለዚች ልጅ ሜላት ሳትሆን ካሰች በቃ ካሰች ቢበሉላት እና ካሰች ቢለው ስሟን ባያወጡላት ደስ ይለኛል እና አድርሱልኝ ለአብርሽ እና ካሰች ቢለ ስሟን አውጡትላት በሉልኝ ባካችሁ እና እውነት እግዚአብሔር ያው አዋቂ አይደል እና ዋቀዩሞ ኢሳኪሴ ነማካ ጃለቶ ከስ ባየ ጃለቶ አቤ nama muakkas sajaalatu waaqayyo kenneef jechuudha እና መጨረሻችሁን እግዚአብሔር ያሳምርልኝ እውነት የሚልታና የአብርሽ ማለት ነው በጣም እጅግ በጣም አስለቅሶኛልም አስደስቶኛልም እና የሰው ደስታ ያስደስታችሁ ባካችሁ እና በቃ በጣም ነው ያስደስተኝ ማለት ነው እና እሷ ቆማ ስታለቅስ ምናምን እህቴስ ቢትሆን እኔስ ቢሆን በቃ እንባዬን መቆጣጠር አልቻልኩም ማለት ነውና እግዚአብሔር ይክሳል ለሁሉም ነገር ማለት ነው እኛ ተጎርተናል በቃ የኔ ተስፋ አልቋል ብለን ስንነሳ እግዚአብሔር ደግሞ እኛ ባናቆ ቦታ ማለት ነው እኛ ባናቆ በኩል
በቃ እኛ ያልገመትንን ያላሰብንን ማለት ነው እግዚአብሔር ካሳ እንሰጠናል። እና በከራቲ በርባዴንዩ ሚዳበይራ ወጅኔ ካን ሚዳምኔ ሰና ከራቲን ዋቀዮ በቃ ኑ ዴብሴ ኑ ካሱ ዮኪን ኑ ኪሱ ነርጊና የቹዳ እና ዋቀዮ ለጴን ነማ ሆጨበ ጨባ ነማ ከራቲን ፈይሱ ቀባ የቹዳ ነሙማ አከስ jaallatu dhabe nama akkasisa jaallattu immoo argachuunsa anaaf waan ajaa'ibaa ta'e jechuudha. እና ፋላ ወሊ ፋላ ta'e jechuudha. ፍቅረኝ በጣም የሚያፈቅራት አጣ። በጣም የሚያፈቅራት አገኘው ደግሞ ከናፍ ጀናኒ yeroo tokko በቃ ዋንቲ ኑti itti miidhamne nama miidhin malee jechuudha. Nama miidhin malee nama miidhuudhaaf haaloo bahuudhaaf yeroo tokkoon kaadnu obboloota kiyyaa sababiin isaa maaliif hoo jettanii mucaan sun fakkeenyaaf jaalalleessa sana miidhuudhaaf osoo ta'eera ta'e yaadeera ta'e nama akkasisa jaallattu hin argatu laata hin bahuu fi laa namni akkasisa jaallattu hin jedha yeroo tokko keessumaa namni dubartii miidhuu milkaa'u jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e because dubartiin si jaallannaani laphee qulqulluu garaa qulqulluu si jaallatti garuu shamarran akka laafutti jaalala dhugaa jaalala qarshiisoo hin ta'ini jaalala haala irratti mijaa'e jaalala bu'aa irratti mijaa'e osoo hin ta'ini jaalala dhugaa irratti mijaa'e jaalala dhugaa irratti hundaa'e shamarran dhugaadhaan si jaallatti taanaani bu'aaf si jaallattu qarshiif dabarsitee si laattu hamaafis dabarsitee si laattu jechuudha. Akkasuma dhiirri dhugaa nama jaallate nama dhugaa gurgurata malee namatu jaalala gurgurata malee jaalalli dabarsee naman gurguru jaalalli dabarsee naman kennu waan ta'eef kanaaf jennaani namni tokko gaafa nama jaallatu bu'aa osoo hin ta'in dhugaadhaan wal jaallachuun qaba jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya Abrahaam waaqessa kiisee baay'ee tokko namatti tola. Akkasuma dhuma isaanii waaqayyo haa bareechuu gaa'ila isaanii bakka gaa'ila wajjin dhaabbatanii ilmoo godhatanii bakka መጨረሻስ እግዚአብሔር መጨረሻቸውን ያሳምርላቸው ለሜታና ለአብርሃም እንደዛውም በቃ እውነተኛ ፍቅር የተዋደዱ ለአንተን ለጥቅም ሳይሆን ለእውነት በቃ እውነተኛ ፍቅር ያላችሁ እንደዚህ በቃ እግዚአብሔር መጨረሻቸውን ያሳምርልን ይላሉ። በጣም ደስ ብሎኛል እውነት እና ከናፍ ጀናኒ የሮ tokko gaafa miidhamtanii obsaa guys obsaa waaqayyo eega maaliif jennaani karaa isin hin beekne waaqayyo immoo bakka miidhama keessanii kan isin miidhama keessan fayyisu isin kenna jechuudha. Kanaaf jennaan baay'ee namatti tola. Faallaadhuma kanaas immoo obboloonni bu'aadhaaf namatti deemanii ni jiru. Beektanii obboloonni bu'aadhaaf qarshiidhaaf amma qarshii namarraa nyaatanitti amma waan barbaadan namarraa argatanitti namoonni namatti deeman immoo ni jiru. Akkasuma immoo namoonni dhugaan nama jaallatanii jaalala dhugaa namaaf qabanis jiru jechuudha. argisiisu akkuma bakka amma waliin gammadanii ishiinillee haala maatii mijeessitee gara buttaa jiratti as dhuftee akkasummoo bakka መጀመሪያ ሳኒስ jalqaba ሳኒስ ወልጁማን akka argine waaqayyo በቃ dhuma isaanii nuuf haa bareechuu obboloonni akkas wal jaallatanillee bakka gaa'illi namaa hin diigamin namni wal jaallate waliin dhabini siniin jechuun barbaada obboloota kiyya obsa bakka ishiin baay'ee obsa qabdi obsa baay'ee qabdi inni immoo jaalala ishiitiif jechuun ishii taqabbaluu isaatiif ishii simachuu isaatiif ishi jedhee jaalala namoonni tokko of tuulu bakka shamarran dhiira gaafachuun jechuun bakka akka waan gadaantummaatti ilaalu jechuudha. Fakkeenyaaf shamarran suni ishii jaalala of keessa kaa'ee son ta'ini jaalala of keessatti argite bakka isa dhugaa ta'e jechuudha. Isa
isa fakkeessuuf isa bu'aadhaaf osoo hin ta'in jechuudha. Jaalala dhugaa yoo ishii keessa jiraate jaalalli dhugaa wal ishii qabe isis ta'e innis ta'e walii hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu innis jaalala ishiin isaaf qabdu simatee fi toli jedhee walii galanii yaa xiqqootti jidduutti wanti kaleessa darbe sun natti deebi'aa kan jedhu amma bakka lubbusaaf baasuuf illee ga'ee yaalee ture jechuudha. Yoo akkuma viidiyoo isaa irratti argitanii sana kanaaf immoo kanaaf waaqayyo immoo tokko isaa naa godhu kunoo deebitee ishiin seeyyamsiifattee innaa nama sargi isaanii gaa'ela isaanii raawwatee ilmoo argatee bakka amma dhumaatti wajjin jiraatu rabbii isaanaa godhu waaqayyo isaanaa milkeessu akkanuma faallaa kana immoo kan bakka diigamaa gaa'elli dhalootaa diigamaa jeeqamaa jaalalaan otoo wajjin jiranii dabarsanii wal kennan immoo heddoomina isaaniiti isaaniif immoo waaqayyo sammuu isaanii haa fayyisu warri immoo namarraa warra qarshii namarraa nyaachuudhaaf gara keenya dhufanii kan ammoo yoo argitu isa miidhamerraa barachuun dirqama ta'a jechuudha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyyaa guddaanaaf galatoomaa yaada koo irratti dogoggorsa yoon qabaadhee komantii keessaniin gorsaa na deebisaan siniin jedha. Egaa yaada biraa qabannee walitti deebituutti turtiin keessan na wajjin waan ta'eef galatoomaa yaa ulfaadhaan siniin jedha.